oduu gammachiisa. Baga gammaddan baga gammanne namoonni Libneenii yookiis Beeruut keessa jirtanii gara biyyaa galuudhaaf karaan kan sin jalaa cufame Waaqayyo karicha nuuf baneera. Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha. Rabbiin galanni guddaan haa ta'u isiniin jedha. Kanatti haasuudhaan namoonni jalqabaa kaatanii hamma hammaatti na duukaa jirtan na jajjabeessuudhaan kallattii kamiiniyyuu guddaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Aaraa taatanii gara maatii keenya kan dhuftan immoo nooraa baga nagaan dhuftanii isin simanneerraa manni kan hunda keenyatti isiniin jira. Kanarraan hafuudhaan immoo namoonni yaada ani isiniif laadhu wanta nufii kiyyaa fayyadamee isiniifis isiniif ta'uu danda'a itti fayyadama isiniin jedhee namoonni yaada baay'ee naaf kennitan hin jirtu, yaada gaarii kan naaf kennitan akkasuma immoo qeeqa kan naaf kennitan hin jirtu. Lamaan keessaniyyuu galatoomaa isiniin jira. Ani baay'ee natti tolee jira. Maaliif gara social media kana gaafan dhufu keessuma gara YouTube kana ani murteessee qeeqas haa ta'u wanta gaariis haa ta'u waan hamaas haa ta'u waan kamiyyuu nasi madha jedhee itti qophaa'eetiin dhufe waan ta'eef yaadni keessan gama hundaaniyyuu baay'ee natti tolee baay'ee na gammachiisa. Ammallee akkasumatti taafufu qeeqni keessan yaadni isin naaf kennitan kamiyyuu jechaadha amalee naaf ta'a waan ta'eef kanarraan kanaaf immoo wanta ofii kiyyaa itti fayyadamaa isin gargaara wanta isiniin jiru waan ofii kiyyaaf ta'ee isiniif dabarsa malee ani wanta narratti hin taane isinitti himu jechaadha. Maaliif wanti biyya lafarraa kun hin darbaa kan hin darbine garuu yoo soomnee borutti fuula rabbii dura dhaabannee wanta ta'e himuuf jirra waan ta'eef ani isa kanatti namana. Kanaafiyyuu ani wanta naaf ta'e isiniif ta'uu danda'a fudhadhaa gaafa isiniin jedhu dirqama waan ani godhe sana waan ani jedhu sana godhaa jechuu koo miti. Kasinii ta'e keessaa fudhattanii kan isiniif hin taane dhiisuu dandeessu. Wanta naaf ta'e sin hundaaf hin ta'a jechuu miti garuu wanta naaf ta'e isinitti hime malee jechaadha. Wantoonni fuula kootiifis haa ta'u rifeensa kootiifis haa ta'u waanuma kamiifiyyuu wanti naaf ta'e nama hundaaf hin ta'a jechuu miti jechaadha. Kanaafiyyuu waan ani isiniin jedhee yoo isiniif ta'e yoo isinitti tolee jarrabaa ilaala yookaas immoo ilaalaa malee kanuma isiniin jedha. Kanaaf immoo yaada gabaabaa wanta nama gammachiisu isiniif qabadheen dhufee yeroo dheeraadhaaf jechaadha sababa wal waraansa biyyoota biraatii fi Libneenii keessatti gaggeeffameen daandiin xiyyaaraa al kallattii Beeruutirraa gara Itoophiyaa kan deemu cufamee akka ture beekamaadha jechaadha. Akkasumallee gara biyyoota biraatti imaluudhaan biyyoota biraarraa immoo gara Itoophiyaa imaluudhaan kan ture qarshii isaallee baay'ee ol ka'ee kan jiru amma garuu asumarraan jechaadha gara Itoophiyaa bararuu yookiis immoo galuun danda'amee jira. Isa kana Waaqayyootu godhee Waaqayyoof galannaa ta'u. Ijoolleen keenya baay'ee isaanii biyya kana keessatti kan isaan rakkachaa turan baay'ee isaanii yeroo rakkinaa kana keessatti daandiirratti baafamanii gatamaa kan turan baay'een isaanii immoo balballi itti cufamee isaan maatii isaan bira jiraatan humna qabu waan ta'eef ijoollota isaanii ofii isaanii lubbuu isaanii fudhatanii gara biyya biraatti godaananii kan turan ijoolleen keenya balballi itti cufamuudhaan nyaata dhabuudhaan wantoota isaan barbaachisu dhabuudhaan boo'aa kan turan gara Waaqayyoo isaaniitti har'a Waaqayyo himimmaa isaanii argee himimmaa isaanii isaanirraa haqeera isiniin jedha. Kuni gammachuu guddaadha. Maaliif naannoo ani jiru rakkinni akkasii hin turre bakka nagaan ture garuu obboloota koo jechaadha warra akkasii iddoo akkasiitti cannaqamaa turan ijoollota baay'ee waan an beekuuf hiriyoota koo keessumaa baay'ee tokko yaada qalbii kootiin isaa wajjin rarra'aa dhiphachaa gaddaa bo'aa filleen ture jechaadha. Kophaa kootitti Waaqayyoon illee adaraa jechaan ture. Har'a garuu isaaniif guyyaan dhufee kanaaf iddoo tokko gammade obboloonni baay'een illee keessanii kennaa maalirra ga'e ati quba qabdaayii barariin xiyyaaraa akkasuma immoo deemamuu jalqabee akkamiin darbamaa jettanii kan na gaafachaa turtanii baay'ee keessantu jira. Kanaafiyyuu wantan argee fi wantan dhaga'ee isinii qabadhee dhufeera. Amma dhumaatti akkamitti akka gara biyyaa galuu dandeessanii dhaggeeffadha. Viidiyoo kanarraa argachuu dandeessu isiniin jedha na duukaa bu'aa. Namoonni
gara biyyaa galuuf yaada kan qabdanii naannoo lolaa sanatti kan dhiyaattanii galaatoo yoo in hojjetan jettaniyyuu biyya biraa biyya nagaa deemaa isiniin jedha. Sababni isaayyuu lolli kun yeroodhaaf kan inni dhaabate ji'oota lamaaf walii mallatteessanii karaa nagaadhaan mariidhaan hiikna jedhanii garuu yoo waliif galan nageenyi kun itti fufuu danda'a. Garuu waliif hin galle taanani hin beekamu jechaadha yookaan isaarra caala yookaan akkuma duraa san ta'a durallee manoota baay'eetu miidhamaa ture akka biyya keenya lubbuu namaa hin baasan malee isaan jechaadha. Kanaaf iyyuu jechaadha namoonni jechaadha yeroo sanatti rakkachaa kan turtanii maatii bira jirta wajjin walitti bu'aa kan turtanii hamma yeroo nagaan bu'e kana gara maatii keessanitti maatii bira jirtan eeyyabsiifadhaatii galaa isiniin jedha. Ani fakkeenyaaf naannoo sana miti kanan jiru waan ta'eef naannoo ani jiru gonkumayyuu bira ga'aa hin jiruuf baay'ee fagaatanurraa jara kiyyallee guyyaa guyyaadhaan gaafachaa jira naannoo akkam akkamii akka rukutanii fi akka dhiisan jechaadha. Kanaaf namoonni bakka sanatti dhiyaattanii lubbuu keessaniin keessaa gala lubbuu fayyaan waan hundumarra caalaa nama jiraatutu hojjetatee nyaachuu danda'a. Namoonni immoo achirraa fagaattanii tasgabbaa yaada keessan tasgabbeessatoo rabbiin keessan kadhachaa hojii keessanitti fufaa. Namoonni gara sanatti dhiyaattan garuu lolaan otoo hin taane tasgabbiif amalaan maatii bira jirtan qabadhaatu. Meeshaa isaa ta'uu waraqaa isaa ta'uu wanta isin barbaachisu tikkeettii isin kutanii gara biyyaa akka isin galchanii kontiraata keessa yoo xumurattanii gaafadhaatu gara biyya keessanii galaadha. Shaanxaan isiniif darbafamoo amma kallattii jira jechaadha. Kallattii banameera waan ta'eef iyyuu shaanxaan isiniif darbu kiiloo 23 shaanxaa lamatu isinii darba jechaadha. Shaanxaa gurguddaa kiiloo 23 immoo walitti isaa kiiloo 46 isiniif taasisa. Jedha obboloota koo akkasuma immoo kan harkaa irratti kiiloo 8 10 naqachuu hin dandeessu jechaadhaan ofii kiyya yeroo darbe keessatti galee waanan tureef kiiloo 23 kiiloo 24 naqadhe jechaadha. Garuu natti hin dubbanne kan harkaas immoo kiiloo 10 naqadhe darbees immoo boorsaa hin jira jechaadhaan akka ijoolleen ittiin baratanii kan dugdatti rarraafatan isa keessallee uffata baay'ee naqadhe dugda kootti rarraafachuudhaan isa xiqqaa kan harkaattis immoo kiiloo 10 naqadhe akkasitti naqattanii galuu dandeessu. Kanaaf hin dhiphatinaadha. Akkan hollaanii irraa argetti immoo asiin achi bichaa jechaadha. Haala kallattii achi galuu qofaaf Itoophiyaatti doolaara 320 isin gaafata jechaadha. Obboloota koo baay'ee bareeda dhugaa waaqayyoon iddoo tokko gammadee jira. Duraanii akkasiin turre jechaadha. Gara biraatti darbanii gara biraa irraniyyuu galuu achi iyyuu immoo gara biyya biraa darbaniitiyyuu jechaadha. Gana guyyaa tokko fa'aa oolanii achitti jechaadha. Beelahuun hin jira, dheebochuun hin jira. Laala biiroo taa'uun baay'ee ulfaata jechaadha. Guyyaa tokkicha dhiisatu sa'aatii tokkichayyuu jechaadha. Kuni carraa bareeda isiniin jedha. Carraa bareeda kanatti fayyadamaa baga gammaddanii warri galuudhaaf yaada qabdan waaqayyo wajjin haa ta'u nagaan gara biyya keessanitti isin haa galchu isiniin jedha. Warri haftan immoo rabbi isin haa eegu isiniin jedha. Obboloota koo baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Subscribe naa godhaa isiniin jedha. Obboloota koo viidiyoo kana warra obboloota keessan gara biyyaa galuudhaaf yaada kana gaggaafachaa jiran biraan naaf gahaa isiniin jedha. Sheer gochuudhaanii baay'ee isin jaaladha. Turtii gaarii naaf qabaadha.